Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Bismillaahi jeen jalqabaa durarraa arrahmaanir rahiim uumaa khalqii mara nagayaaf rahmanni ajiraatu jenna calaa khayril wara aalii isaatii fi asxaaba atbaacota mara diin rabbii jabeeysa muslimtoonni mara nabiin nuti qabnu caalaa ambiyaati dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Faashinaa zamana garaa koona gubee arra lafaa kee haram beeyne bu'e ikhlaasaaf sabaataas rabbi kiyya kadhee hammaa dhuuma qophii na jalaa nafini khandiiraa dhalaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Salaamtaa deebisaan jaa'isiniini qilleensumarraani kan jiraachaa jirtan baddaaf gammoojjitti. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Alhamdulillahi shukriin kan keendumu yaa rabbi yaa Allah har'a nu buufatte daandii kee qajeela yaa boleeyyan kiyya khandiiraa fi dhalaa karaa nabii dhiifteen hordofin jaahila ibidda sinayti barturreen jaahila najjinaa yaa rabbi karaa keenya caalaa arraa fi borutti. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Mataa jalaa cirte kofollee gabbuusuun baraada baliida yaa boleettiin tiyya mataa banaa deemu kofollee kaayyatu nuchu ol saagatte baraada yahuda waan akkanaan qabnu aadaa fi amantiin khandiiraa dhalaati. Barwaanoon hambifne aadaa yahuudoti osoon si hordofu meeqa guyyaan ga'ee kute akhiratti khaatimaa nu tolchi yaa rabbi yaa mootii dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Mataa banaa deemti dhalummaan islaama shiita bichaan deemti qulla garri jala nasriddin hawwine nuufidi ammatti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Alhamdulillahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaa nambiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadda ayyuhal ikhwati khandiiraa dhalaati. Waa meeqaan taamarkee dhaga'ee gurraani waan biraa qara'aa deemti afaaniini sodaa takka dhabde deemuun intalooni barshiite bichaani gurbaa kofoo buusee deemu duraani intaloonis garte dhiisuun gurdiisani sharafa eeggachuu
jechuu dhiise ilmi namaa kunoo zamanamma dhiisaa'if yaadadha ayyuhal ikhwati khandeera dhalaati ammaniin fagaadhe dhiifama ikhwaani ammaniin fagaadhe dhiifama ikhwaani afawnaa lillaahi karaan kun nun baasu yaa jamaa ikhwaani alhamdulillaahi qotaa'if yaadadha sindaqin shaytaanii khandiira dhalaati alhamdulillaahi yaa rabbi yaa mootii carraa keenya ta'uuf caalaan anbiyaati faashinaan hordofnu baddaaf gammoojjitti meerraa nu baraari turre yahuudoti dhiisaa'if yaadadha ayyuhal ikhwati khandiira dhalaati